Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa TV baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftan. Har'allee immoo barumsa afaan Ingiliffaa, afaan Oromoo, afaan Amaariffaa sadii yeroo tokkotti isiniif qabadhee dhufeen jira jechuudha. Warroonni TikTokiidhaan na hordoftan yeroo baay'ee barumsa akkanaa akka qopheessinu ni beektanii. Garuu immoo kuuwwan keessan YouTubeidhaan yeroo baay'ee kan na hordoftan yoo jiraattan jechuudha. Afaan sadeen YouTubeidhaanis jalqabneerra jechuudha. Yaa afaan tokko barachuun yeroo tokkotti gaariidha. Garuu ammoo afaan hundaayyuu amma fakkeenyaaf afaan Oromoo sirriitti ni beektu dheetan yaada. Afaan Amaariffaa immoo hamma ta'e yoo kan yaaltan ta'e afaan Amaariffaa keessanillee hamma ta'e guddisaa deemtanii afaan Ingiliffaatiin illee barachaa deemtan jechuudha. Kanaaf kana qofa osoo hin taane immoo Nagaa Tiyuubiin warroota onlaayiniidhaan qo'achuu barbaadaniif barachuu qofaa miti qo'achuu barbaadaniif daayirekt shaakalliidhaan qo'achuu barbaadaniif kophaa keessanis ta'uu danda'a, namoota guruupiidhaanis ta'uu danda'a, nu dubbisuu dandeessanii isin qo'achiisnaa jechuudha onlaayiniidhaan. Okay, warroonni haarawaa taatan sabiskiraayib godhaa, laayik gochuun ammoo hin irraanfatamu miti. Amma gara barumsa keenyaatti dabarraa jechuudha. Okay, mee nama tokkoon amma maal jechuu barbaaddanii jaalallee qabdaa kan dhiiraa jechuudha. Amma asirratti jaalallee qabdaa jechuu barbaadan maal jettan afaan Amaariffaatiin fiqiranyaa አለ jaalallee jechuun fiqiranyaa jechuudha. Amma fiqiranyaa አለ amma asirratti sh jenneet wanti jenna አለሽ maalifi dubartiidha kan gaafachaa jirru jechuudha. Jaalallee qabdaa yoo jennu dubartii gaafachaa jirra. Kanaaf afaan Amaariffaatiin amma kan afaan asirratti kan akkana hubattan barbaadu afaan Ingiliffaa keessatti yookaan afaan Oromoo keessatti jaalallee qabdaa yoo jettan dhiiraafis jechuu dandeessu, dubaraafis jechuu dandeessan. Rakkoon qaba. Afaan Ingiliffaa fi afaan Amaariffaa keessatti garuu afaan Amaariffaa keessatti fakkeenyaaf fiqiranyaa አለሽ akkanatti jettan. Maalidhaa fi dubaraaf jechuudha. Dubaraan jechaa jirtan. Fiqiranyaa አለክ yoo jettan ammoo dhiiraaf ta'a jechuudha. Asirratti garuu dubaraaf jira. Okay, afaan Ingiliffaatiin ammoo do you have a boyfriend? Do you have a boyfriend? Jaalallee dhiiraati. Jaalallee dhiiraa qabdaa? Kan jedhu bakka bu'a jechuudha. Okay. Maal isiniin jechuu dandeessi jechuudha? Lakki hin qabu. If you are lucky, lakki hin qabu jedhamuu dandeessu jechuudha. አይ የለኝም. አይ የለኝም. lakki hin qabu. No, I don't. No, I don't have. So, lakki hin qabu. አይ የለኝም. No, I don't have. ni qaba. Akkanas jedhamuu dandeessanii miti. Hin qabu qofa osoo hin taane immoo nan qabaanis ni jira yeroo. Okay. ni qaba. አዎ አለኝ. Yes, I do. Yes, I do. ni qaba. አዎ አለኝ. Yes, I do. Do you have waan jedhamiif amma I do jennee kan deebisnu. Okay. Inni biraa immoo gaaffiiwwan yeroo biraa gaafatamu fuutee jirtaa. Gaaffiin kunillee yeroo baay'ee ni gaafatamaa fuutee jirtaa. አግብተሃል አግብተሃል. Are you married? Amma kun asirratti dhiiraaf fuutee jirtaa yoo jennu dhiiraaf miti. አግብተሃል yoo jennullee dhiiraaf. Are you married yoo jennu garuu asirratti dhiiraafis dubaraafis afaan Ingiliffaatiin are you married jechuu dandeessan jechuudha. Are you married? Dhiira ta'ee dubara ta'ee. Fiimeeliidhaafis meeniidhaafis ni ta'a jechuudha. Are you married yoo jettan. Fuutee jirtaa yoo jettan ammoo dhiiraaf. Agbitahal yoo jettan jechuudha. Agbitahal. Are you married jechuu dandeessan jechuudha. Okay, kan itti aanu lakkiin fuune jechuu barbaaddan ammoo lakkiin fuune kopheessa. Yoo kophaa jiraattan lakkiin fuune kopheessa yoo jechuu barbaaddan አይ አላገባውም ብቸኛ ነኝ ወይንም ላጤ ነኝ ይባላል. lakkiin fuune kopheessa jechuu barbaadda. No, I am single. Yaw gaafii duratti irratti hundoofneetii deebisaa jirra. Fuutee jirtaa yookaan are you married kan jedhu irratti jechuudha. No, I am single. No, I am single jechuu dandeessan jechuudha. Inni biraa immoo umriin kee meeqa? Gaafii kana yeroo baay'ee chaanaalii kana irratti illee iddoo tokko tokkotti barannee tolee common English conversation yoo barannu jechuudha. Umriin kee meeqa? ስንት ዓመትህ or ስንት ዓመትሽ ነው jechuu barbaaddan jechuudha. How old are you? How old are you?
How old are you? umriin kee meeqa? How old are you? ስንት ዓመት ነው? or ስንት ዓመትሽ ነው? ani waggaa 22 ani waggaa 22 22 ዓመቴ ነው 22 ዓመቴ ነው ani waggaa 22 I am 22 years old 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 ani waggaa 22 22 ዓመቴ ነው hojiin kee maali? ስራ ምንድን ነው? hojiin kee maali? ስራ ምንድን ነው? what do you do? what do you do? what do you do? jechuu dandeessan. Yeroo tokko tokko immoo what do you do for a living akkasis ni jedhama. what do you do yoo jedhames hojiin kee maali kan jedhu ibsaa jechuudha. Isin yoo barataa taatan ani barataadha. Akkasumas ammoo hojii biraatillee hojjechuu dandeessanii hojii sana galchitanii too ibsuu dandeessan jechuudha. Barsiisaa yoo taatan I'm a teacher jechuu dandeessan. Ani barataadha kan jedhu amma fakkeenya kanarratti tamaarii nani. I am a student. I am a student. Ani barataadha tamaarii nani. I am a student. Jettan jechuudha. Egaa barumsi keenya har'aa isiniif qabadhee dhufe kana akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Har'allee barumsa afaan Ingiliffaa baay'ee barbaachisaa ta'e isiniif qabadhee dhufeen jira. Barumsi har'aa baay'ee gabaabduudha. Garuu jechoota baay'ee nu barbaachisan kan itti qabattanidha jechuudha. Kanaaf nu waliin turuu keessan hin irraanfatinaa. Warroonni haarawaa taatan akkuma beekamu subscribe godhaa ta'u mallattoo bilbilaa santuqaa all kan jedhu irra godhaa jechuudha. Maaliif viidiyoon nuti yoo gadhiisnu yeroo hundaa akkasin bira ga'uuf jechuudha. Yaada yoo qabaattan viidiyoo maalirratti akkasinii hojjetamu yoo barbaaddan jechuudha. Koomentii irratti nuuf barreessaa. Akkasumas viidiyoon keenya yoo isinitti tole laayik gochuun hin irraanfatinaa. Onlaayiniidhaanis yoo barachuu barbaaddan qo'achuu jechuudha. Yoo barsiisuu jennu onlaayiniidhaan barumsa akkanatti osoo hin ta'in qo'achiisuudha. Barattoonni yeroo baay'ee kan hin hubanne kana onlaayiniidhaan qo'achiisuudha. Akkanatti barsiisuu qofa osoo hin taane jechuudha. Ni qo'achiisna onlaayiniidhaan jechuudha. So amma gara barumsa keenyaa deemna. Amma jecha yeroo tokko namootaan waliin haasa'uu dandeessan. Mee waliin osoo haasa'aa jirtanii wanta san irratti walii yoo galtan guutumaan guututti waliin hangara. Bakka wanti inni jedhe hunduu yoo isiniif kan ta'u ta'e. Absolutely jechuu ni dandeessanii. Absolutely guutumaan guututti. Absolutely yoo jettan guutumaan guututti jechuudha. Wanta sanii walii galaa jirtan jechuudha. Osoo haasa'aa jirtan absolutely sirriidha. Guutumaan guututti sirriidha jechuu barbaaddan jechuudha. Absolutely jechuu dandeessan jechuudha. Okay, the next one. That's so true. Ammallee wanti tokko namni tokko waa haasa'aa jira jedhama. Fakkeenyaaf osoo haasa'aa jiru sirriitti dhugaadha. Yoo sirriitti walii galtan wanti inni jedhu sun kan isin hubachiise yookaan sirriitti kan itti walii galtan yoo ta'e that's so true. Oh, kuni sirriidha. Yookaan ammoo kuni sirriitti dhugaadha. Wanta sirriitti itti amantan tokko jechuudha. Kuni sirriidha dhugaadha. Kuni sirriitti dhugaadha. Sorry. Kuni sirriitti dhugaadha. That is so true. That kan jedhu that gara diititti yookaan da. That's so true. That's so true. That is so true. That's so true. Jechuu dandeessan jechuudha. Kuni sirriitti dhugaadha. Okay, kan itti aanu immoo tell me about it. Tell me about it. Tell me about it. Waa'ee isaa natti himi. Tell me yoo jennu natti himi jechuudha. Tell himuudha. Me natti about it waa'ee isaa. Tell me about it. Tell me about it. Waa'ee isaa natti himi. Tell me about it. Okay. Inni biraa immoo I suppose so yoo jettan natti fakkaata. I suppose so natti fakkaata. I suppose so natti fakkaata. I suppose jechuus ni dandeessan yeroo tokko akkanumatti jechuudha. Namni tokko wanta tokko isinitti himee yaada isaa ibsee yoo akka walii galuu taatan I suppose so jechuu dandeessan jechuudha. Natti fakkaata jechuu dandeessan. Okay.
Okay, this is all about today's lesson. So, barattoonni onlaayiniidhaan direct barachuu barbaadan nu dubbisuu dandeessan. Dubbisarraa illee warri kaatarra koon qabu. Afaan Oromoo illee yoo si rakkise, Amaariff illee onlaayiniidhaan siin qo'achiisa. Tokkoffaa irratti where are you? Where are you? Where are you? Eessa jirta? Where are you? Yoo jettan amma eessa jirta jechaa jirtan jechuudha. Where are you? Dubbisni warroota isin rakkisullee yoo ta'e rakkoon qabu ABCD irraa jalqabdanii barachuu dandeessanii. Kanaaf nu dubbisuu dandeessu jechuudha. Where are you? Eessa jirta? Kan lammaffaa I am here. I am here. Asin jira. I'm here. Asin jira. I am here. I am here. Asin jira. Asin jira jettu jechuudha. Kan itti aanu come, hurry up. Come, hurry up. Come, hurry up. Maal jechuudha? Kottu dafii. Dafii amma nu biratti dafii kottu jenna yeroo baay'ee jechuudha. Jechuun afaan Oromootiin naannoo Arsiis dafii kottu dafii jenna. Ariitiidhaan iddoo kaanillee akkanuma jedhama natti fakkaata. Dafii namni tokko akka ariitiidhaan isin bira gahuu barbaadan dafii jettanii miti. Come, hurry up. Kottu dafii. Hurry up jechuun dafii yookaan ammoo ariitiidhaan kottu ariitiidhaan jechuudha. So kan itti aanu okay, I'm coming. Okay, I'm coming. Okay, I am coming. Okay, I'm coming. Tole dhufaan jira. Yoo dhufaa jiraattan jechuudha. Amma asirratti coming yoo jedhe dhufaa jiraachuu I'm coming yoo jettan dhufaa jiraachuu keessan agarsiisa jechuudha. Okay, I'm coming. Tole dhufaan jira. Tole dhufaan jira jettu. Amma yeroo tokko tokko wanti tokko yoo siniif ta'uu baate jechuudha. Lakkiin ta'u jechuu baattan no jechuu dandeessan. No jechuun illee lakki jechuudha garuu lakkiin ta'u wanti kun jechuu barbaadan no jechuu dandeessan jechuudha. No jechuu dandeessan. Namni tokko amma wanta kana hodhu jedhee sii kennuu danda'a. No I don't want this jechuu dandeessan jechuudha. Kana lakkiin ta'u jechuu barbaadan jechuudha. I am. Anaadha. Ana. I am. Ana. What are you looking for? 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 Maal barbaaddeeti? Maybe nama tokko osoo waa barbaadu akkanumatti ilaaltanii maal barbaaddeeti jechuu barbaadden what are you looking for? What are you looking for? jechuu ni dandeessanii jechuudha. Maal barbaaddeeti? What are you looking for? Maal barbaaddeeti? Okay. Inni biraa amma jecha kanammoo wanti tokko danda'amuusaa agarsiisuu barbaada. Ni danda'ama. Kana nan danda'a jechuu barbaada. Yeah, it's possible. It's possible. Yeah jechuun ni jechuu. Yeah, it's possible. It is possible. Yeah, it is possible. Ni danda'ama. I speak. Nan dubbadha. I speak. I can speak yoo jettan ammoo dubbachuu nan danda'a. Kan ability ibsa waan ta'eef jechuudha. I speak yoo jettan nan dubbadha. Speak jechuun dubbachuudha. I jechuun ammoo eenyummaa keessan agarsiisa. I speak. Nan dubbadha. I will reveal your secret. I will reveal your secret. Iccitii kee nan baasa. Iccitii. Secret means iccitii jechuudha. I will reveal your secret. Iccitii kee nan baasa. Iccitii kee nan baasa. Jechuu barbaaddan jechuudha. Kanuma akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni chaanaalii kana haarawaa taatan chaanaalii kana irratti barumsa afaan Ingiliffaa, afaan Oromoo akkasumas afaan Amaariffaa ni argattu. Kanaaf subscribe gochuun irraanfatinaa jechuudha. Warroonni viidiyoon isinitti tole ammoo like godhaa, yaada yoo qabattan comment godhaa. Onlaayiniidhaan warri barachuu barbaadan ammoo nu dubbisaa jechuudha.